والله لازم وان إني نقول أنت نيراتي متي قلت تاني سموتي جنة تبتي سموتي جنة في دجورة تبي برا سموتي جبري دوسني نورمالي قولوا تبي إلى كارنتنا والله دلنا وانت بعد دوا بعد يدي إيران كيا مليون كل شيء أودي الشاب ربين هاك أدبتو هاك خلاص أركو خخيس ريال كني بيانا قوتو أشرا ريكفر تاون دبي الشاب أما ننسر الرئيس وننسر الرئيس نقبو هذه بليس خيا وننسر الرئيس نقبو والله لازم برأن أكاونتي جولت يا يوني في اللي أكاونتي تيجي سانك وأنا أكاونتي جولت يا في سباسيت تيرجع نيرا خيا وان خيا كوركا خيا واني نندلقتين واني نندلقتين واني أندلقي وكاخي أكنت أبدي سعاد الدمي أفر إنت لا تهي وكاخي إني فوقيبا لا دانك الله بيبر أكستي دوا نهم بسجوج ربين دوا إسهم بس والله لازم وان كيمان نقولي وان كيما وان إني نقولي بر أمبرت كلام جيبر همتليتو فيت أوبر جورجي حدثتك ركوبنا الرخاء ركوبة سمودا كان أولغور دهين ديمني نقولي والله لازم وان إني نتهرت وجهتهم mentally خيجة سموتي damage نقولي نمشي تكون damage أكان نما جنا نما تقطين إيانا نقولي والله لازم دي بإيه مك أبليس مك آخينا أوديسي وامك يروى رورينا نغنينا رجيتون نما مثلا لا تكاف نما جنا بوتيك أوتوف نفيد جيتين يادا واني أنا الرجي جتشادا نيران كيا في emotionally mentally physically ونمان أنا نابيزي تنتين ينجرو جتشادا خنامو ربي في إني اللي نبي خني جتشادا الحمد لله ربي فياتي نافنو خاكن أولي تدلقي أكام فتنين بيخا السيدة في واهن داو أكمان خاي جرو خانتي وني وندي تكتا كان ترتيبانين كابجة شادا evidence أني nama kana manguddoonillee kadhachiise isinillee itti ergee akkasuma badduun hin beeku jee haqa jiru kana hunda na haadee jechaadha. Kaniin anasii laffee isa achitti qallabee isa gargaaru inni sammuu xiyyatti sin beeku naan jee jechaadha. I don't know. I can't explain it. I don't know. I can't even do it. You know, I don't know. You gotta be wide. Do not let go. I got emotional when I just talk. And I've been haaka dubbatu haaka kanas arko khaysi riyal kini biya na gubatu achira recover ta'uu dadhabee jechaadha. Yeroo dheeraadhaaf. waan hundaa akkumaan lafee lafa kaayee kana jetti wanni narratti seerri narratti godhame kuni jaalala dhugaa sana yookaanuu haqa jaarsaa fi jaartii sana osoo hin ta'in nama haqa jaarsaa fi jaartii rabbii jechuun ni kaanarraa busigee idaan qaarraan tanaa dadhabee jecha nama kana. Wanni kiyya hundi isa bira jirti shaanxaan kiyya daamni kiyya huccuun kiyya wanni hundi mana isaa jirti. Kanira takkan kanin qabu evidensiidhaan siita akkumaan isinitti ergee kana jechaadha. Nagaratuma support na godhuudhaaf himachuu hin danda'u dubbachuu hin danda'u ያንቀኛል ላይክ ለመናገር ለራሱ አልችልም because ያሳለፍኩት ነገር ትዝ ይለኛል ሀገም ተንጋፍን ያኒ ዋና ከናከናቲ ኡመሜ ምስኪንቲ ይምቴ ሐናፊ ዮ ወሊቲ እስን ፈይሴ ዮ ከሚዮ ነገኝ ኡመሜዮ አከሚ እንጀን ያቲ ቴቲዮ ጂዮ ነው ቴቲዮ ኢላ አማቱ ማሊፍ ነቲ ሂሚኒ አዲስ አና ማሊፍ ወሊንጌሰኒ የቲንጋ ወደ ዋንተ አማንተና የሳኻቴ ኮንትሬ ጅራበሪና የትሩለ ኢልሚ ነማ ወልቲ ነው ፈያ
walitti isin araarsaa jennaan gaaffiin ani isa gaafadheef gartee manguddummaan isa gaafadhe kana booda waan dhufu hin beeku jechuun rikoordi godhee rikoordiin sun ni jirti ragaadhaaf taa'u jirti jechuudha. Ani fuudheetiin jira jaartii lammadaa taatee jiraachuu ni feetihi ni taa'aafii naan jee dhipha xaxaseetiin fuudhuu mirga isaatii shari'aa islaamaatii hayyamaa fi ani walumatti fayyisuudha jeeni sani fedhii isiitii fedhii teetii garuu ani walitti isin fayyisuu qofa dalagaan kiyyaa walitti isin araarsaa jaarsaa jaartumaa keessatti deebitanii haan jeen rakkoon qabu sokondii lama kana caqasee in ta'uu ani dhiisiin fedhuuyi takkaa jirtu badee jirtii walitti deebi'uun ni ulfaataan irraa dhiisii farhaan naan jee lakkii jeetiniin nageenya habuu jee falmee hin barbaadu naan jee gartee eega yoodhaan fedhiin qaban yoo isiin fedhiin qaban namni kun dirqamaan walitti wanti ta'uu waan dandeenyeef raafuu naan jee obbeen jeeni Taras teeppii lammadaa jechuudha. Isiin waliin nu araarsi jetteetiin kan ergatte qabeenyaaf ergatte garuu dura araaran dhiheessee jechuudha. Araaraa dursa waan ta'eef. Sanbooda Joorjii gartee miliyoona 15 ol gartee qabeenya biraa qabaa. Dahabas meeshaa mana akkuman jechuudha. Isa biraa deemee karaa alaa deemetti nagaumaannin biraa deemee meeshaan teessachuma jirti dahabaa fi taanzaanaayitii Dafi dahaba ala akkanaatiin gorsaa keessa qaalii qabaa miliyoona 18 oliin qabeenyas biraa qabaa gattee ani maali miliyoona 18 kun maaliif baaftee akkamitti kan teessan hin gaafanne gaafuma isin wanti naan jetteen dhaqee gaafadhee wanni inni naan je'e wanni gartee gaafa jaarsaa jaartummaadhaan hojii jiran walii godhan suni sagaraa ta'ee jira already waan hin jirre kanaafuu ani kana biraa qabdu qarshii ammayyaadha qarshii 150 moo 100 takkaan na biratti hafee naan jedhe. Doolaara moo maallaqa Itoophiyaa? Maallaqa Itoophiyaadha. Okay, ayyee. Qarshii haga tokko natti kannitee sanirra haga tokko deebisee qarshii 150 moo 100 tun na biratti hafee naan jedhe. I think toruma kana jechuudha dhibba shantamaa fi dhibba keessa kanuma. Saniin booda nin deebi'ee jechuudha. Waan inni naan jeen itti himee gartee beellama lammataa waliif beellamneetiti anaa fi Joorji jechuudha gartee koonsartiidhaaf karaa Qatarii fi kana deemu ture biizii ta'ee ansi san argachuu dadhabee waliin harkannee jechuudha. San booda bilbilaanis harkachuudhaan dadhabee eegasii gartee inni halkan qamaa guyyaa yeroo hedduu waan rafuuf gartee manguddoollee dabaladhee manatti dhaqee mana iyyaafadhee dhaqee dhabee achiillee dhabeetiin kutee jechuudha. San booda dhabuu kiyya isiidhaan beeksisee tanuma wanni inni irraa beeku hin jirtu tabiraa. Osoo itti nimin fuudhuu isaa wanni keessaan sitti hime jechuudha. Joorji walitti isin araarsaa hoggaan jiruuni rikoordii lafa jira siinjeetiin jira maaliif akkasumatti ta'u jirti rikoordii maaliif waan booda dhufe egaa manguddummaatti seentee riskii keessa galtee jechuudha afilleen sii galee. Akkas. Kanaafin rikoordii sanillee godhee haa ta'u. Fuudheetiin jira naan jee warreedii fuudheetiin jira naaf siin adda baanee jirra naan jee adda buluu gartee sun rakkoon qabu shari'aan islaamaa hin daangessitu gartee rakkoon qabu walitti sin aarsu jennaan qara dubbiin dhumattee jirti hin barbaaduu jee yaada akkasiisan dhiyeessinaani ani gaa dirqiidhaan nama dirqisiisee walitti dhiibuu hin danda'u hangan danda'e dada uumuudhaaf gartee qabrii tiyyaaf walitti dhiyeessuu yaalee sammooda gaa dirqisiisuu hin dandeenye irraa hin dhaabbadhee jechuudha. Ta itti himuutii fi itti himuu dhabuudha ani hin beekne
isin natti himee jira natti himne gaafachuu dandeessa amsaa keenya galatooma. Tole. Tole galatoome faraan keenya ulfaadhu. Yoo nu barbaachisaa ta'e sagalee sanillee itti nu hubantee dhageeffachuu hin oollu fuulduratti. Maal jetta murtii guutoo? Waan jettuu jira? Ani asirratti wanni nan jechuu barbaade dhimmi waa'ee kanaa nuti hundi sooshaal miidiyaa irratti argine. Mataa kiyyaarraa jalqabii dhiyeenyuma kana waan naafamsaas waan keessa beekne addatti waan qabnu. Ammoo wanni hubatamuu qabu miidiyaa irratti bahee silaa miidiyaa irratti bahee jira. Tabiraa faraan diiteelidha keessa gabbee kaafuu kana dubbate namni yaada kanarratti deebiin qaba jiru yoo inni as jala jiraate yookaan lakkii akka faraan kanatti anis gama kanaan naannatti wajjin ture deebiin kana jiru jiraate akka ol galchuun asumaan yaadachiisuun barbaada. Dhimmi dhimma dhuunfaa isaaniiti malee dhimma nama biraa kutaa yookaan immoo ilaalcha tokkollee of keessaa akka hin qabanne akka hubatamu asumaan dhaamsa dabarfachuu barbaade. Itti aansee gaafa